fi kan viizaa kana maallaqa qofaa barbaadaa jedheen suuraa ijoollee kana kan kaffalamedheen rasiitiin itti erge wajjiniin birrii kana deebisii jennaani har'a sagalee qabee fi boor immoo viizaa ijoollee 4 baasee natti ergeen. Ani birrii deebisii jechaan jiraan. Inni viizaa baase. Okay? Viizaa ni naa ergu viizaa feekii naa ergeen beeku. Viizaa masirrii naa ergaan. Haaluma sirriin hojjetaan hojiisa. San booda viizaa erga baaste ani immoo erga mucattiin kun viizaan ba'ee fi hin deemne miti jedheen daddafeetumaan viizaa sana gara biiftuutti dabarse jechuudha. Kan ijoollee kaanis kan warra maqaa isaanii ani maallaqa deebisennaan innuu deemee viizaa baase miti. Ishaa ta'u dheetti erginaan ijoolleen maallaqa keenya barbaanna malee viizaa hin barbaannu. Deemuu hin barbaannu jedhanii. Akkasin jedheeni. Maaliif utuun ani maallaqa deebisisiin jechaa jiru maaliif viizaa baastee jennaan baaseeraadheen. Ishenne viizaa arfan sana immoo eengadda gaafa laalamu viizaan kun siisteemarrayyuu hin galle masi maallaqa kee balleessitee ka'edhanii ijoollee viizaa laaluu beekan. Okay? An sa'aatii sanattuu maallaqa tiyya barbaade malee viizaa isaatu hin barbaanne sa'aatii sanatti. Isaan kun na cinqanii sammuu tiyya nama raachuuf kaanaan birrii tiyya naa deebisi ijoolleef hin deebisa jennaan inni aqee har'atti madhee bulee ganama inni si gaafate sinfaaninsa irra deebii okay muuyiti kaasadhu Abdul Basit lammataa isaanii mucaan hin deebiin jedheeradhe ifa si haa godhu gaaffis gaafate bar gaaffii sadis gaafate ifa godhiif an kan jedhu masi afaan Oromoo kan koo kun sirriitti kiliirin ta'u wantan haasa'u kun si hin gala gaafiidha daarekti siifi kun dabsa wahii qaba wantan haasa'u kun sagaleen kee hin dhaga'amu. Muuyita irra jirta. Dhaggeeffadhu amma jechuudha. Viizaan suni hin baanee dhamaa jira. Kaansiliin godhee jechaa amma wal jala deebisnaa. Ayyee gaaffii sadii gaafatteen sadeen amma akka kiliir ta'uufitti gaafadhuun. Aywa mee tokko naa gaafadhu mee biyoo haasaan dheeratee jennaan dubbiin jalaa badee jedhe. Ayyee ni danda'ama. Waan dubbiin na jalaa badu hin jiru. Anatu birrii sirraa qaba, anatu haqa sirraa qaba. Haqti kun immoo haqa ijoollee akka haqa namaa nyaannes nan beeka. Akkati nama gaarii taates nan beeka. Amma gabaabuma waan guddatee miti tokkoffaa maallaqa tiyya. Lammaffaa immoo viizaan ijoollee arfanii feekiidhaa jedhamtu. Masi akkasii miti. Amma maallaqa sin dhorkanne bar inni bar maallaqa anaatu maallaqni akka deebi'u hajee anaa gaafate maallaqa kana anaa dubbatee. Habiibti akkaawuntii gizee 100 olitti ergee jira ba. Maqaa itti ergitee leen bullista. Ayyee Abdul Basit gaafadhu. Ayyee. Amma tokkoffaa kabajaan haasoyinuu sobni akka keessan dhufne maaliif jennaaniin yoo haqa haasoyinaa akka nama wal beekuutti akka nama afaan hojiitii waliin haasa'utti yoo jenne sobni akka keessan makamne xinnoo qirna jedhaan dhibba jedhamee miti yeroo sadii naa ergamee yeroo lama birriin yeroo tokko 120 galcheera yeroo tokko 50 galcheera okay yeroo sadaffaa kanatti ergame kana anatu gaafatee guyyaa tokko na bira bulee jennaan galgala saniiti kan dubbiin ka'e kana achitti naa qaba. Ani bilbiluma yuuna jalaa kaasu dinnaan nasrii bilbilateetti madhaba. Bilbilateeshi namni jaarsummaa nama ergatee jedhe tokko bare nama eeggata. Lamsaal irraati amma yoo jaarsi. Viizaan mucaa uummataa jira sirreessi naa ergin jenneeni. Ati amma dubbiina jalaa qabaa jirta moo kirkiriitti jirtaati? Dhiisi maalleen guyyuma takka si bira bulee? Hadhuma kana akkaawuntii naa ergi jedheeraanii miti galgala jechuudha galgala magriibaan booda akkaawuntii naa ergi jedheeraan. Ji'a 5 abdii ji'a 5. Mee fi mee qoy mee ji'a 5 miti ji'a 10 illee haa ta'u. Hayyee. Inni kun bara hojii waliin hojjetaa jirra. Waa'een birrii deebi'uu an gaafadhee jennaan akkaawuntii guyyaa tokko naa ergitee jennaan guyyaadhuma tokko na bira oolee miti galgala saniitti dubbiin kan ka'e miti. Dogongora jira asitti. Nama viizaa sana baase fidii masii ati naan si hime malee an asirra si fiduu hin barbaadu. Qoy dhaggeeffatu jira masii. Qoy hayyee itti fufi. Akkana laan biyaansi magriibaan booda haasaa kan itti haasa'ee akkaawuntiin halkan keessa naa ergame. Akkaawuntiin halkan keessa naa ergame akkaawuntiin kun kan na bira oole birrii kana deebisaa jira moo deebisaan jiru namni guyyaa tokko eeggatee guyyaa lama guyyaa sadii yoo eeggatee nama gaafatee jedhe
yoo ol baheellee irra deebi'eellee nama gaafatee ol baheellee dubbatee namatti illee himatee jedhe akkuma kun rakkoon qabu. Kan akkaawuntii gaafate ana. Ammallee deebi'eellee ammoo kan himatamaa jirullee ana. Okay. Tokko lammaffaa namni tokko gaafa hojii waliin hojjetu ana bira maaltu jira? Lamisaal irraa nama hisaaban qaban masii bira. Yeroo tokko 70, yeroo tokko 25, yeroo tokko 180 kan maaliiti yoo jedhame kun ammoo afaan hojiitti walitti haasa'uu hin kan. Masii qoy suuta jaa wanni jawaayyee ni dubbata tilleen ciraasiifin kan. Argitanii birrii kan amma masii biraa qaba. Akkamitti biraa qabda yoo jettanii afaan hojiitiin biraa qaba. Yeroo waan tokko natti kennitu alaaftannatti waan sanii ofii fudhattee natti fiddi. Waan san yoo naa dhiyeessitee jette okay. Yoo naa dhiyeessuu hin dandeenye mas'uulummaa waan sanii yookaan ammoo alaaftannatti waan sanii isiitu tawaxxaa jechuudha. Birriin kun garamitti hasabama isiitti achi hasabama. Namni waan wal biraa qabu abdii maal na biraa qabda. Masii maal na biraa qabda jedhee herreega walitti fudhatee akkasitti addaa. Namni tokko gaafa hojii waliin hojjetaa dhaqee yoo kisaaraan tokko dhufe yookaan ammoo yoo hojii san dhaabuu barbaade maal godha? Hisaaba jiru herreeggatee ibaluun biratti maal ta'e ibaluun biratti maal ta'e jedhee waan hunda clear godhatee akkasitti nagaan addaan baha jechuudha. Otoo dubbiin kun hin godhamin hin duratti damni adeemamu wanti barbaadame maa inniidhaan barna dhibe. Ammallee yeroodhuma haasofnu kanayyuu haasaan gaafadhe tokko 2 3 osoo jiru haasaan adda addaa haasa'amaa jira. Kanaa miti wanti an barbaadu. Haqa barbaanna haqa. Argitanii dubbii takka 2 3 jedhanii waan an gaafadhe san na haa deebi'u. Birrii osoo an gaafadhee jiru sorry siiga gabaabsaatii miti. Siiga gabaabsaa. Dhugaadha namni dalagaa wajji dalagu maallaqa waliif inni liqeessaa walirraa itti fudhata jechuudha. Kuni hojiidha. Sanama waa'ee maallaqaatiin amma isin maallaqa namni wal kaatee isin jiru akka nama harkutti jechuudha. Amma nuti ka barbaanne akka uummatattis akka sabattis akka namattis ka dhagahuu barbaanne miiciyyoo tana biiftuu uummanni gargaaru jiru tuni isiinis akka nama tokkotti tikeetti ijoollee murteef isiin jirti ijoollee mana madaam dalaydu tikeetta mureefi amma miicoon tuni gaa fiizaa kanas maqaan jechuun beeku sirraanii isattiin ergee maallaqni qoy fixanne lubbu Olmaanii fi hirkoo naa galchi kanaan alatti naa galchi ijoollee kana lamaan olmaan habaabol darbii hayyeegaa dubbadhu haa amma nuti ka barbaannu waan wal isin lameen maallaqa waliin kaanne kun rakkoon hin jiru jechuudha. Amma nuti ka barbaannu biiftuun tun uummataatu gargaara. Miiciyyoo miskiina tana guyyaa meeqaanuu kan mana kiraarraa kafalanii hin qabeechu guyyaa takka waan dandeenyu anis uummanniinis gargaaraa jira. Miicoon tun ni beeyti masiin mana jiraattu gadhiistee mushammaa moo minxaafii qabdu gurgurtee waan qabdu hunda gurgurtee gammachuudhaan tolfattee bireeddee firaa fi ollaa hunda walitti qabattee eerpoortii dhayite. Eerpoortii erga dhayite booda kanuma isaan lameenuu masiinis kaboochu isiinis kaboochuun arge. Tunis keessaan natti boochi isiinis bakka gudii taanee akkana kaansilti godhamee quban qabu natti hin himnee jette. Ati immoo maal jechaa jirta? Itti himeetiin jiraa jette. Miicoon kaansil gootee fi ni ergite. Ijoolleen kaansil godhamee sagalee san siiban asumarratti ishee sagalee siiban sagalee kaansil ta'eera jedhu san. Ajandaa kana bira kunnaan hin barsiis yaadachiisaa jira. Ijoollee isiin kaansil gootee natti ergite keessaa takka biiftuudhaa jette. Abdulbaasit akkas jettee nu garsiiste jechuu amma. Sirruman jiraame akkas jette. Ittillee himeetiin jiraa maaliif miiciyyoon eerpoortii deemti kaansil ta'ee jira itti himeetiin jiraa isiin immoo. Eessatti natti himte abdii? Atama musliima isaa? Okay sagalee sii baasuu dhiisuudhaa amantaa keessatti. Olmaanii naa galchi. Dhaggeeffadhu viizaan gabaabumatti hin baane makkina dhageessa miti. Amma Abdulbaasit muyit gooneetti si dhaggeeffanna. Amma inni sitti himeetiin jiraa jechaa jira. Dhaggeeffadhu dhugaatii yookisaa jirtan yaala kanaan. Maal jetta asirratti mi'aati? Dhaggeeffadhu tokkoffaa natti himeen jiru inni musliima. Homaa rakkoon qaban maallaqa kiyyatu badaa jira amma asirratti. Dhaggeeffadhu kaansil godhin jennee sagalee. Maallee kabadulleen hin jiru siif kan nabar akka jeetti jechuudha. Naa kennaa. Olmaani bilookiin goonee seeraan deemtee naa gaafattodhe bilook godhe. Olmaan naa galchi hirkoo naa galchuu hin dandeessu. Viizaan suni appilaayi iyyuu hin taane makkee. Kaansil ta'uu miti appilaayi hin taane siisteemarra feekiidhaan jennee hin jenne. Abdulbaasit dhaga'uu jirta Abdulbaasit ol
yoo qabaate haa dhiyeessu ati ragaa qabattee hin dhiyeesta. Viizaa yoo kaansilii ta'e kaansileeshinii bar qaba bar. Naannee dhugaan kootiyyuu naa gala bar. Viizaa ijoollee sadanii ufuun barbaadan kaansil godhii mucattii yatiima kan ammoo naa fidee viizaa nu appilaayin taate ijoollee naa gala. Namni haqa qabu ni baha haqni isaa rakkoon hin jiru ni gaafa hundaa'u. Okay, sagalee isiniif deera yeroo tokko na dhageeffadhaa. Mati waa takka hin dubbatiin hanqa'uu si dhaggeeffadhu shi jidduudhaan dhagee. Tibani. Kunoo ila. Na dhageeffadhu sirriitti. Viizaan. Baasii akka wanta nagaa keetti naga jiraatte. Viizaan dubartoota yeroo sanii birrii ofii qofa barbaadan barbaachisu hin jenne. Viizaan kana sana bar. Warroonni viizaa irraa binnu torbee tokko dhaalaan nuun kennan. Tokko mucaan isiin addisis tikeettii bichisiiftee tikeettii kan dagana haaromsiifne kaanee viizaa si wajjin akkasitti. Bakka kun haasaa biraati. Walumaa galatti iyyuu amma sagaleen dhaga'ama miti maki. Ni dhaga'ame dhaga'uu jirraayyee. Bakka kuni yoom ergameef beekta sagalee kana yoomin erge. Ni dubbatta wallahi carraa isin lameen fool qitan kannaan. Haatiqatu. Sagalee kana yoomin ergeef gaafa biiftuun bararaan isii bor jedhamu hadha galgalan ergeef jechuudha. Maalan jedhe asirratti viizaan dubartoota yeroo san XX gootee waan natti ergiteef jennaanini kalaas warroonni viizaa irraa baafnu suni torban tokkorra nu eeganii. Kana salemeeraan jedheen. Okay. Sun baanee dhamaa jira bar ijoolleen viizaamtiyyuu. Mee nama naati inni sun haasaa biraati inni kun haasaa biraati. Hin baanee. Ijoollee ani engadda viizaan keekii dhadan naaqa dhugaaf koo barbaadda miti. Amma kunoo inni sitti himee jira bar. Maa inni. Sagalee amma fiikaa kaanselamee kajoo kaatinatti himnee jettu sani. Si himee kunoo dhageessu. Habiibti natti himne rabbiin kakadhe natti himne laggeeffadhu makki oke akkuma saageesse laggeeffadhu. Warra kaanii erga hin danda'amu jedhee jashan jedhaa ta'anii erga kan warra kaanii hin danda'amne kan mucaa miskiina haadha abbaa hin qabne birrii kiyyaanoon sitti kenne viizaa nan baasaa hojjetta wayi maallaqa deebisi jennaan nu diddee kan mucattii kana already tikkeettii mureefiraa viizaa sana sirreessiitii waan akka duraan ulaagaa guuttinaa ergitutti guuttinaa ergi please kan mucattii biiftu jechuudha. Kun sagalee sirrii miti. Sagalee sirrii miti. Akkamitti. Amma maal goote beektaa waatsaappii kooti irratti gadi tuqiitii sagalee kana naa ergi anamma siifan ergaan. Dhaggeeffadhu amma gamatti namatti. Qoy amma sagalee biiftuu sirreessitee kun akkamitti sirrii miti. Sirrii miti kun ofumaa waraabbattee lafa kaawwatte malee kun sagalee waatsaappii kooti irra jiruu miti. Yoo waatsaappii kan kooti irra jiraate jedhe gadi tuqiitii naa ergi kun amma siifan banaan. Ayyee gattuqi ergiif. Gattuqi naa ergi sagalee kana. Hai ini WhatsApp ke. Naa ergi waatsaappii kan koon qabdaati. Okay. Guyyaa qabaabar guyyaa waraabde guyyaa ni qabaabar. Guyyaa qaba yaa. Guyyaa isaa san telegiraamaan na erguu dandeessa. Ilaalte sagalee nani qabaafi ture galagalee zooree tun ilaalle bar zooree. Habiibti inshallah dhugaan nama ammoo in tura malee addunyaa irratti guyyaa isaa san screenshot gootee na erguu dandeessa. Anaa asirra maxxansa. Yaa siin ergaani. Video waraabeetii ergi. Irratti ergi asirra guddisaatiin ilaalla. Si ergee jira dhaggeeffadhuuti namaaf dhageessisi. Maakii asirratti kan hin jedhu
Oi masii dhagaa. Asirratti warra eengadda viizaan siistema keessayyuu hin seenne jedhanii viizaan biiftuu feekiidha jedhame ijoollee siistema viizaa beekan naa galchisiin jedhe maaliif galchuun barbaanne? Hirkoo fi oolmaanii. Miti bar dura dhimmi keessan fixneeti sanbooda immoo siifin ol galcha. Asirratti viizaan kun siistemarrayyuu hin seenne si galee anillee ergasii ilaalchifadheen jira. Viizaan kun siistemarra hin seenne. Dhugaa kiyya barbaaddu taanaan warroota eengadda viizaan feekiidha. Siistemarrayyuu hin galchine jedhame sana isaaniin ol naa baasiisiin jechaa jira. Oolmaan abaaboo darbee way lakkoofsa barreessi hirkoo azalawoo jiraatti. Ela kun ijoolleen illee kana barbaadan. Deebiin kan koyam deebi'e makii? Si ergeen jira bar sagalee. Beatu. Jimma geera lolu mootii shanan gibe Jimma geera lolu mootii shanan Samba jatu samba baru sanda jamate kunona tu alfudate ngaran kamu hadate ananya dagaru bide sangilo telo tegalayani Jimma geera lolu moti shanangi Waan an gaafadhe san dhiisanii wanti